Seenaa waliin balbala jedhe bullee takka yaadataa jira. Saggaa haadha seenaa waliin balbala jedhe bullee takka yaadataa jira. Anjing kau berjisi ni fiama. Ni fe'amaa hin jenne iyyuu xuuxxoon itti kenne fa'aa kan fe'amu. Hindi nyaata jirri. Xuuxxoon itti kennanii bar hin gurshan fa'aa gurshi. Mas bersama aja. Si kan macam kutte nak fakkaata dhageetta. Fenjra. Dhufee jira. Kau berani? Bishaan illee midhaan illee bakkuma killaasii keessanii jira waan ta'e akkaataan. No, salon ni jiran. Tattafin fifidaan akkasi. Fatwa derash nahi. Saggaa haadha Rabbii wanta luka lamaan jidduun nu uume dheebuu dhiiraa nutti buuse. Argite? Mee meeqa keessan tuqa? Injiruu yoo xiqqaate mana magaalaa irraa qabda. Manni magaalaa irraa sun maqaa jaarsa keetti maqaa warra jaarsa keetiitiin jira. Boru gaafa biyya galeetiin jedhee gurguratee barbaadu Liibiyaa kaasaa barbaadu gara biraa kaasaa barbaadu ta biraa keessa fuudhaa maalirraa qabdaa siin jedha. Maalirraa qabda? Maalla kee kottu fuudhi kanarraa. Waraqaa maaliitiin daddeerraa fudhatamu? Argite? Waraqaa maaliitiin daddeerraa fudhatamee naqe? Maa soba jetta? Maa sobni maalinni? Mee warri soba jetta? Gaafuma ati biyya galtee mana isii sanitti tabiraa fuutee silaa masaanuu hin feenu maali waraqata maaliitiin mallee kiyyeessan naa kan nyaatee sirraa huute? Waggaa 10 kushina namaa daladdee danfasii walqixxatti irraa qoodamtaati. Marsanii ba? Waggaa 10 kushina namaa daladdanii dafqitanii hojjettanii dafqa keessa san ammoo taa'ee karambullaa tumee kuwaasii wannoo tumee teenisii tumee qumaarii tumee taa'ee jechuudha biyyatti dergitee irra ijaarsiftee gaaf kaan harka keessi kaa'ate qixa sirraa qoodama. Yoo manni keessa miliyoona tokko baasu ta'e miliyoona walakkaa miliyoona haaf miliyoonii isa fudhata haaf miliyoonii sitti fudhata. Taa'ee jechuudha. Abbaa manaatii kan maqaan oolchaan qabu. Maqaan oolchaan qabu. Illee hariitti. Jireenya namaa hedduu wanni diigu tokko hin jiru. Uf baraa shamarran keenya dammaqaa bakka dukkana san keessaa bayaa hafeera abjuun akkasiisu. Dukkan jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessa jaarraa ilmi namaa obba. Jaarraa ilmoon tante bar nuti maybe akkoon teenna qubaan farramaa turte akaakayyuun kenna abaabayyoonni kenna qubaan farramaa turan. Akaakayyoonni kennas akkas qubaan farramaa turan. Abbootiin teenna ammoo harka qalamaan farramaa turan. Nuti ammoo firmaa kana waa hedduun farramaarra barreeffamaan farramoo qalamaan farramu. Sadarkaa sanirra jira. Sadarkaa ilmoon ati kalee sadhalte silkii tana fiigaa turre jira. YouTube ilaalaa turre jira. Google ilaalaa turre jira. Sadarkaa ilmoon tanteetu maqaa ilmoo tanteetiitiin nuti ittoo YouTube maali kunachuu dandeessu irra jira. Sadarkaa kanarra tettee taanaan namni si gowwoomsu qaba. Sadarkaa kanarra tettee jireenya kan kee baduu qaba. Birrii waggaa 3 si jalaa nyaattame. Birrii waggaa 3 nama biraa qabda. Rabbiif yoo jedhe siif haa galchu. Rabbiif yoo hin jenne gadalii haa galtu. Tahaftee fi umrii kan kee rabbitti ol kennadhu jireenya mataa kan keetti jireenya haaraa takka jedhi jiraadhu. Hanga gaafa rabbi si jiraachisuuti jireenya lafa kanarra wanni dhumatu tokko hin jiru. Hanga gaafa rabbi si jiraachiseetitti. Takka jedhiiti eegalee jiraadhu. Birrii ji'a 8 biraa qaba. Maal godha? Birrii isa yoo dhoggadhe birrii sana amma yoo tana yoo itti kennuu dide birrii sana dhoggata. Itti ji'a meeqa taate 9. Birrii ji'a 9 biraa qaba.
Aku birri lama kana yoro gatte gede tinjira kana nanjira askeni nanjira ajira mega date birri jiya mega date kula lama date amalle jiya me oso akkas yettu birri jiya saddete jette birri wagga sadi nyatta wagga sadi guutu isa gabbarti birri jiya sadi jette jiya saddete jette jiya saddesa no so dibame sirera ture jette ma hiyaddu dibame oso sirera ture ho hojii dhabee osoo lafa taa'ee jiraadhee hoo jettee yaaduu qabda bifti. Waan akkasiisan yaaduu qabdan. Kun isin keessa hin jiru. Gizee akkana waan akkana kana dhagayanii jedhan namitti dulletti sana gara teettee dhageeffattaati. Namitti jireenya hin qabne namitti waan akka faayidaa hin qabne miidiyaa kanarraa iyyitu. Afoo namitti wasan jala teettee hin dhageeffatin. Waan akka faayidaa hin qabdu. Waan jireenya fiituun qabne jireenya namaa balleessiti. Bishaan nagayaa dhuddee raftee gizee kaatee addunyaan sagali lubbuun namaa hadha dabartii boru dabartii rabbitu beeka. Bishaan nagayaa dhuddee ciiftee gizee kaatee qaama kan kee nagayaatee ni jiraattee taate. This is life. Kan akkasitti namana. Bishaan nagayaa dhugee ciisee gizee ka'ee jedhee jireenyatti hin beeka. Jireenya jiraadheera guyyaa takkarraa gara lamatti darbee jiran beeka. Kaleessa meeqaan kudhaniin oolee hadhi 11 miti. Kalas guyyaa tokko asaan lafee jira. 2024 irraa gara 25 gaafa darbee barree haraa 2025 gaafa seenee jedhu kalas 2024 fixee jira. Jireenya dabarsee jira bakka. Jireenyi kanuma. Booqadha moo balachuudha jireenyi. Meenakim jireenya hin qabdu. Dabarsee jira jireenyi. Akkasitti hin beekame. Kushina namaa keessa warra jirtan amma warra jireenya keessan si gochuu qabda. Kushina namaa keessa warra jirtan sirriitti of eeggadha. Sirriitti. Jaalalli wallaahi billaahi ittiin kakadhaarra deebi'ee jaalalli dhibbi keessaa parsantiin 90 jaalala mallaqaati. Tagama dhiiraallee tagama dhalaallee. Dhibbi keessaa parsantiin 90 keessattuu jireenyi dhiirri dubartii jaalattu jireenya mallaqaatii fi jireenya waa irratti hirkate. Feetu fudhadhu feetu dhiisi. Parsantii 10 hin geettu jaalalli dhugaadha. Na jaalata. Waan barbaade ta'aafi. Lubbuu fi caalee akkas naa ta'a. Wallaa sirriin na jaalata. Qura'aanaan naa kakate. Qarbii haadhaatiin naa kakate. Haadha gaafa siin lubbuun jirtu guyyoota akka parastaamolii mataa bitee kenneef hin beeku. Haadha qarbii isiitiin sii kakatu san gaafa siin lubbuun jirtu akka parastaamolii mataa bitee kenneef hin beeku. Sabbanni mudhii keessa taree haadha isii miskiina. Sila maal godhaa osoo jalaa baasanii galchani. Waa ilma wayii dhalteerti kun waan agartii tanaati ilmoon illee taqabattee deemtu bada kam akka abbaati. Gadintaa akkana illee ulii jedha mucaan illee. Achi mucaa waliin fiiddi achi ilaalee mucatti sila nagayaa maal taate sila bulti sii dabee maal taate jennaan waan ilmadhu kanallee qabu jettee waan waatti baatu kanallee qabdu na fakkaate. Konfiin irraan dhoofte. Maa sila biyya alaa turtee galtan jiranii? Ayi. Alaa biyya alaa turee galee kanallee waa dhala see taati. Maa kunuuta warra ganamootu akkasuma galee qeentaa'uma. Gadda dargaggeessa tokko waliin gadi wal deemu argeeti akkana na laalee na bira dhufe ani illee akkasuma laalee bira dhufe rabbiin afaan nuraan bisiniiti dhallee mana keessaa qabna maddalaan ammaa ka biyya arabaa irraa galu kun waa gamaa naa galu kun gara biyya arabaa kanarraa galu kun bar koraata duwwaa bar waa takka faayidaan qabu bar dalagatee waa mallaqa lafaan qabu biyya keessan teenne waa takka faayidaa ka qabu hin jiru. Kuna waan dibatan kana waa salbaajii kana bichaa buuranii galanii waa takka faayidaan qabanii akkasitti rabbiin sitti hin fidinitti abboon ganamaan hobbaafanne bar ganamaan gurgurannee nuti. Amma temmaa tantee kun amma heerumtee kun jireenya shallaayii rabbi godhee fi jireenya gaarii jiraataarti. Akkasi sareetii yaa wallahi rabbiin nu halaafisu namallee hamanne rabbi nu haa dhiisuuti anta jedhu. Kai bakka hin gallaati maal goonaree akkasitti rabbiin nama halaafisu waan heddu.
أفاني ربنا نبسي هاي ددينا الوقف يرجع كيسة ديمون يرجع كيسة ديمون أكاسي أبين وغاريسو إني كنت ربين كريا قولو فكري سيكاوي نانجلا أما لا سارة دي واي فكري يازو ركض اسمي ولد أما لا سارة دي واي فكري هازوفتا أكاسي جولتي كناف سننجلا شمرن كن حمدن دي سنيني حمدن دي سنيني أفكوكو أفكاكو وفي جراجو يادا وفي جراجو وغرب سننجلا وفي جراجو يادا حمدن دي سنينجلا أما سيجو جالي تنهيريدا نما تكايو والبردين والدني أدان ديمتي جبر إراتي بجلال إرالي بردا جبر إراتي بجلال إرا المورا الفوف تلاف المورا الفوف تلافي جالل اللي جدو تنديتي في ساتي منجر جالل جتون تمدر والكبجاني كيسا جراتا جالل جتون تمدر والوفتاني كيسا جراتا جالل جتون تمدر إنما كيدي في إنما كي كبجيسي وجي جراتا مالي المورا الفوف تلاف ilmoon isa hidha ilmoon gad isa dhaaba ilmoon akkas isa godha ilmoon maalii isa godhanii irraa ulfaayan sun sabatiidhaaf ibsiti lafa bonaarraa rooba eeggachuu ilmoodhaan dhiira hidhuun hin jirtu siigalee ilmoodhaan dhiira hidhuun hin jirtu gani galla ka achirraa hafe ammoo jechuu kan achirraa hafe